kanaan duralleetti miidiyaa daddarrattuu dhiyeessee jira. Qormaata sussuni amma asitti nu dhiyeessullee deema gaafii akka isin gaafattan haala mijeessina isiniin jedhee jira. Mata dureen marii har'aa irra deebi'ee isinitti himuu barbaada. Mata dureen wanti nu har'a haasa'uu deemnu qeerroo fi qarreen Oromiyaa mormii gurguddaa Oromiyaa keessattuu gaggeessaa jiranii keessattuu qeerroon Oromiyaa kan inni irratti xiyyeeffatu ugguraa geejjibaa lagannaa bittaa gurgurtaatii fi qoqqobbii dinagdee waan jennu qoqqobbiileen dinagdee jiranii kan miidhaa yookaan ammoo dhiibbaa gurguddaa dinagdee Itoophiyaa irratti qaban maali tarsimoo akkamii hordofnee mootummaa kana dinagdee isaa lafaan gahuu dandeenya yookaan ammoo kuffisuu dandeenya. Kanaan walitti qabatee mootummaan kunini rakkoo dinagdee keessa ka jiru keessattuu jechuun gibira gurrachuu dadhabuu irraa kan kahe gibira walitti qabachuu bittaa gurgurtaan qeerroo waan laaffisteef dhukkubni koronaa waan laaffisee jiruuf awwaannisi baranaa waan laaffiseef lolaan waan laaffisee jiruuf mootummaan kun yeroo ammaan tana hanqinni maallaqa kaisa qunname maallaqa nootii haarawaa maxxansuudhaanii irra aanuu fi carraaqaa jira keessattuu yeroo ammaan tana yeroo gargaarsi biyya alaa kan mootummaa Ameerikaa gamtaa Awurooppaa baankii addunyaatii fi dhaabbata maallaqa addunyaatii fi baankii misooma Afrikaatii fi baankii Islaamaa addunyaatiin kennamu irra dhaabbatee jiru kanatti rakkoo dinagdee kan dandamachuu fi maallaqa guddaa maxxansuun gara magaalaa yookaan ammoo gabayaattuu gadhiisuu deema. Kun ammoo rakkoolee bu'uura kan biyyatti sun qabdu keessattuu kan mormiin Oromoo dhale kanirraa biyya kana dandamachuu hin dandayu. Dinagdee abiyyi kufaatii irraa hin dandamatu abiyyi mataa isaallee kufuu irraa hin dandamatu. Maal jennaan rakkoon dinagdee kan Itoophiyaa rakkoo maallaqa yookaan ammoo monetary policy imaammata maallaqa osoo hin taane rakkoo dinagdee ka bu'uura ka kachachala ka misoom dhabu ka oomisha dhabu qonni hammayyaa'uu dadhabu mallee horsiise bulaa hammayyaa'uu dadhabu industiriin guddachuu dhabu tajaajilli turizimii guddachuu dhabu biyya alatti waa erguu dhabu sharafa biyya ala argachuu dhabu rakkoolee gurguddoo wantoota akka uumamaa balaa beelaa dhukkuba lolaa to'achuu dadhabuu kan hundarraa dhufu abiyya of dandamachuu hin dandayu sanirratti ammoo mormiin ammaan tana Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jirtu ka uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa kun inni miidhaa guddaa qaba waan jedhu kan irratti haasofnu kan irratti akka yaada kennitanii yookaan nu kennitanii yookaan gaafii gaafattanii keessummaa kan wajjin marii kan gubbaattu hirmaattan keessummaa tokko qabadhee dhufee jira. Keessummaa keenya kana magaalaa jala gabbaasna. Keessummaan keenya kunini obbo Gammachuu Tashitee jedhama dargaggeessaa waan kana irratti jechuun qormaatallee miidiyaa adda addaati kanaan duralleettu dhiyeessee jira. Qormaata sun akka uummataan bayuu fi keessattuu yeroo ammaan tana dhiibbani qoqqobbii maali waan jiru humna Oromoon ka qoqqobbii dinagdeetiin fiduu dandeettu jijjiirama suni hubachiisuu fi Gammachuu gara iskiriinitti gadhii adda akka durasitti himsan akkasittuu taa'ee guunnee walqixoofna. Akkasittuu naa ture gaafii jalqaba mee haasofnuuti jalqaba. Qoqqobbiin dinagdee yookaan gaarii jirta akkasuma dhiyeessi qoqqobbiin dinagdee ka qeerroon Oromoo godhuu danda'u bifa akkamii qaba qoqqobbiin dinagdee iyyuu maali waan jedhuun haa jalqabneeti gara mariitti deemnu fi seensa fakki inni nuu ta'u Gammachuu. Sabaa hojjeta Kadiiroo waan affeerteefis galatoomii waan sagalee sabaafis ta'artuu fi hedduu si galateeffannaa. Qoqqobbii yookaan lagannaa gabaa jechuun overall generaalii namni lagannaa gabaa yoo jedhanii waa hedduuf keessaa qaba. Gabaa keessatti ikoonoomii magaalaa keessa sentirii magaalaa keessa jiru lagachuu dandeettaa. Ikoonoomii magaalaan ala warra baadiyyaa irraa dhufu waan tokko tokko lagachuu dandeettaa. Akkasuma isa dhaabuu dandeettaa. Baatee waa bituu dhiisuu dandeettaa. Wantoota jireenya dhala namaatiif hedduu barbaachisoon ta'in beekaatuma bituu dhiisuu faa dandeettaa. Wantoota warshaarraa oomishan jechuudha. Oomishaman kan yoo ati itti fayyadamullee baatte si miidhuu dhaban. Isas beekaa yoo walii galtee dhiifte sunillee ikoonoomii fi haala daldala biyya keessaa qabbaneessuu danda'a. Dhiibbaa ikoonoomii guddaa uumuu danda'a. Kanarratti dabalataan tokko jennee yoo jalqabne
amma waggaa 2015-16 waggaa qabsoon OA fayyadamaa turre sanii yeroo wayyaanee nama didiriirsaa deemna jechuun waan mammaata kana qoqqobbiin dinagdee yoo jennu waa hedduu dabalataa bittaa gurgurtaa deemanii bitachuu dhiisuu dabalachuu danda'a. Qotee bulaan waan facaafate gara gabayaa geessuu diduu, horsiisee bulaan horii isaa gara gabayaa geessuu diduu. Qoqqobbiin dinagdee hojii mootummaa hojjechuu dhaabanii mana oolu waan gosa sunii jechuun kan hojii dhaabuu kan hundaayyuu dabalataa jettee jirta. Mee amma jechuun kun akkuma namaa galuuf illee irra deebi'aa jira. Gara bal'ina sunitti seenna bara 2016 durattu qoqqobbiin gabaa godhamaa ture. Dhiibbaan qoqqobbiin gabayaa kun dinagdee Itoophiyaa irratti qabutu deemnee haasofnu nuti. Mee maaltu jira dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a? Fakkeenyi qoqqobbii kanallee keessa seenii xiqqoo irra babal'isaa nu haasa'e. Tole, akkuma yaadan hundi keenya yeroo wayyaaneen uummata keenya humnaan ukkaamsuuf yaalii guddaa godhaa turtetti tarsiimoo asii hayyoonni kaanii fi sirriitti miidiyaa itti fidamee uummanni akka gaariitti hayyoota keenya dhaga'ee suuqii cufee karaas cufee namoota baay'ee wayyaaneen yeroo dheeraa fiitee namni illee abdii irraa kute hin baaftu jedhanii itti murteessitee dararaa turte Dr. Mararaa Obbo Baqqalaa fa'aa hayyoota poolitikaa jechuudha. Walumaa galatti dirqisiisee ikoonoomii biyya sanii oduma namni tuffataa ture waggaa sana namni baay'een biyya alaa kana mootummaan yoo suuqii cuftanii kufaa kanaaf kufaa jedhee tuffataa ture garuu wanti sun deemee ikoonoomii harkaa daaraa godhee minda mallee kafaluu fi mindaa mootummaa siivil saarvisii mootummaa itti socho'u kafaluu sadarkaa dadhabuu yoo jiini lama hafu wayyaaneen akka biyya kana to'attee bifa humnaa kanaan gara fuulduraatti oofuu hin dandeenye gaafa wattu riifoormii goona jettee warra waan kana tasgabbeessuu danda'a jettetti isaanuma keessaa maratanii itti dabarsan waan walitti himnuu miti. Yoo san maaltu ta'e yoo jenne tokko gabaa uummanni walumaa galee dhaga'ee uummanni magaalaa gabaa ofii cufatee suuqii ofii cufatee torbaan tokko bulii 4 bulii 5 cufataa ture. Karaallee cufanii konkolaataan akka hin deemne dhorkaa ture. Akkuma maluma itti fayyadamaa jirru jechuudha. Amma tarsiimoo kana yeroo sanii warri keessaallee riifoormii barbaadu gama tokkoon deeggaruun illee akkasuma qeerroon illee bifa koordineet ta'een ala kanaallee bifa koordineet ta'een tarsiimoo fi miidiyaa akka gaarii miidiyaa dhiyeessii tarsiimootiin miidiyaatiin uwwisa gaarii waan argateef akka gaariitti hojiirra oolee wayyaanee dadhabsiisee sadarkaa qarreerraan ga'ee booda control gochuu dadhabdee ikoonoomii control gochuu dadhabdee gadhiiste. Wayyaaneen for sure Abiyyiin caalaa militarii koordineet ta'ee fi intelligensii gaarii qabde ture. Sababa lagannaan sun itti cimee fi sababa ikoonomiin tasgabbii uummataa waan hin jirreef uummanni disobedaansii yookaan diddaa waan agarsiisee fi ikoonomii kana to'attee yoo mindaa kafaluu hin danda'in yoo hojjettoota mootummaan akka geggeeffamu caasaa mootummaati yoo mindaa barbaachisu baasuu ikoonomii baasuun qabaatin mootummaa faankishiin godhuu hin danda'u. Mootummaa faankishiin yookaan hojjechuu hin dandeenye geggeessuu waan hin dandeenyee fi yoo ammootu mootummaa uummataa fi warra mootummaa hojjetu kafaluu hin dandeenye uummanni hundi qixa tokkoon itti garagalee balaan guddaan mootummaa irra gahuu waan danda'uuf isaanis kan caalaa miidhaa guddaa isaan mudachuu waan danda'uuf kana waan beekaniif daddafanii fuuldura ilaalanii wanti kun nu baasaa hin jiru jedhanii dhiisanii deeman. Amma tarsiimoon kun nu baasaa tarsiimoon amma asiin dura itti fayyadamne kuni nu baasaa jennee kritikaalii ilaallee beektaa obzervi godhaa ture haga wanti kun Hacaaluun Hundeessaas waan kana waggaa 2-3 deebi'anii namni keenya labsu kana jarri kun akkamiin waan kana irra aanuu fi reaaktii godhaa jira. Jarri kun reaakshiniin jara kanaa waan kana akkamii jarri kun amala waan kanaa beekamu akkam akka yeroo tokko maayikirooorgaanizimiin tokko yoo diraagii tokko yoo bare jalaa Filiip godhee mala biraa baafataa diraagii sanii yoo fayyadamte fayyisuu hin dandeettu dhibee tokko baakteeriyaa tokko jechuudha. Akkuma san jarrillee waan kana tooftaa baafataniiti namni yoo suuqii cufuu miti nama qabeenya qabuyyuu hunda hidhuu jalqaban dursanii erguma Hacaaluun du'ee sababuma tokko malee namoota abbootii qabeenya hidhuu jalqaban magaalaa keessa warra daldaluu danda'an warra buufata daldalaa garaagaraa qaban sababa garaagaraa barbaadanii hidhuu. Warroota daldala xixiqqoo qaban ammoo gaafa nuti labsine suuqii isaanii cabsanii qabeenya isaanii bittinsuu ka qarshii meeqatti tilmaamamu qabeenya isaanii akka yeroo wayyaanee kan saamsimne qofaa miti
suuqisan cabsanii seenanii yookaan ofii saamuu yookaan namni akka saamuu fi karra jalaa banuu yoo abbaan achi hin jirre uummata ammootu waan kana banuu didee maasiiviin wal guuranii isintu diddaa mootummaa irratti onnaa jedhu kana isintu koordineet godhee deeggaraa jira qabeenyaanis kana mallattoon isaa kunoo gabaa laganna jettanii tajaajila uummataa kennuu diddan jedhanii isaa irra cufaa turanii akkuma beennu hundinuu gabaasaa akkuma turre jechuudha. Cufuu bira darbanii jalaa bananii uummata saamsisuuf illee saamuu waan kana tonnaa jedhee kun ammootu overall uummanni Oromoo daldala magaalaa keessa involve godhu hagam yoo jennee ilaalle tokkoffaa uummanni Oromoo hagamtu magaalaa jiraata isa irraa kaanu. Uummanni Oromoo magaalaa jiraatu baay'inaan uummanni keenya parsentii 85 baadiyyaa jiraata. Parsentii 15 magaalaa jiraata. Parsentii 15 kana keessaa hojjetaa mootummaa hojii garagaraa kan dhuunfaatii warra magaalaa galuu fi daldaltoota waan garagaraa daldalatan. Walumaa gala haalli magaalaalee gurguddoo Oromiyaa kuni magaalaa akkamiiti Oromiyaa keessa kan jiran. Irri caalaan parsentiin caalu gaarisaan taa'u. Warreen ammoo qubattoonni bakka biraatii dhufanii dur irraachi qubatanii fi daldala illee kan isaan dhuunfatanii jechuudha. Oromoon daldala parsentii 15 keessaa namni daldala irra hirmaatu an akka kootitti jechuudha. That's my perception. Exactly data isaas beekuu baadhu parsentii 4-5 hin caalu. Gammachuu wanni kun jechuun akka inni relevant akka inni namaa galu hagoonee haasofnuti. Fiigarillee waan hin qabnee fi lakkoofsa deetallee hin qabnu meeq wasi gaafadha. Abbaan fedhe nagada qabaatu Oromiyaa keessatti abbaan fedhe daldala dhuunfatuti. Dhiibba uggurrii daldala irratti qabu haasa'uu deemnaa malee daldala kan abbaa qabu haasa'uullee guddoollee hin barbaachisu. Asitti jechuun wanni nu barbaanne walumaa galatti faranjiin haa qabaattu sabni biraa haa qabaattu Oromoon haa qabaattu. Konseptiin sanii miti. Yaa saniifuu konseptiin kiyya garaa sun taane gaggabaabsan nutu irra dhiibbaa qaba jechuudha. Akka namaa galuutti jechuun Oromoon agas qaba Oromoon agas hin qabu ka jedhu kan dhiisne wanni ansi gaafadhu fakkeenyaa fi wanni dhiibbawwan kana walumaa galatti Oromoon bara 2014, 15, 16 fi ammallee kan qabu wanni jijjiiramin jiru yoo bara sunittu jechuun dhiibba qabaachuu danda'e ammallee dhiibba qabaachuu danda'e wanni walumaa galame barsun Oromoon qabaate miti ka dhiibbaan kun dhufe kanaafuu achi deemuu hin qabnu kan sin jechuutu jira yoo fakkeenyumaa fi uggura gabaa yoo jennu waan adda addaa ta'uu danda'e qotee bulaan waan facaafate gabayaa fiduu dhiisuu kanas dhuunfaa jira Kadiiroo. Deemi achumatti nuun deeminu kan haasa waan more practical ta'e waan jechuun lafirratti. Exactly. Amma tartiibaan si dhufaa jira Kadiiroo laal. Amma warra magaalaa kana even warri magaalaa yoo lagachuu baate warra magaalaa product warra baadiyyaa kana warri magaalaa ka hojiirra oolchu mee takkaan adda hiiknee ilaallu. Tarsiimoo warra magaalaa kana mootummaa waa overcome godhuu fi namoota kennallee ka magaalaa keessa jiranis abbaa itti hirmaates ittiin hirmaannes miidhaa waan jiru magaalaa keessatti tartiimoo kana shiitaa goonu gara mootummaan to'achuu hin dandeenye. Mootummaan maal akkamitti to'achuu hin dandeenye. Uummata parsentii 85 baadiyyaa jiru kana ka produuserii ta'e fi ka gabaaf waa dhiyeessu. Produus godhee gabaaf waa dhiyeessu kana tartiimoo kenna warra magaalaa kanaa wanti waa'ee magaalaa analaasis gochuu wannaa jedhee fi warri magaalaa kunuu wanti isaan qaban kun kan irra dipendi ta'u waan baadiyyaa dhufu kana jechuudha. Magaalii konsuumeriidha uummanni baadiyyaa immoo produuseriidha jechuun oomisha. Kanaafi amma maal goonaa tarsiimoo kana shift gochuu qabna. Tarsiimoo kana mootummaan to'ata hin to'atu. Tokko uummanni baadiyyaa maal qaba? Walumaa galatti kana haa tarreessinu. Tokko uummanni baadiyyaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaadha. Agro pastoralistiidha uummanni keenya. Qonna mixed economy policy akkasiiti ka biyya keenya practically hordofamu. Inni horsiisaa gariin tokko horsiisaa gariin ammoo qonnuma qofa qotaa. Qonna qotaa fi horsiisuullee qixa oofaa irri caalaan uummata keenyaa parsentii 85 kuni kanaan jiraataa kanaan biyya kanallee jiraachisa. Tokko mee loon akkamii mootummaa bu'aa buusaa akkamii ikoonomii biyya sanii sochoosaa gabaa beelladaa irraa haa haasuu. Akka namaa galuu deemu uummanni keenya baadiyyaa harka 85 ta'u kunini
mala jireenya ka dinagdee gosa adda addaa keessattuu hirmaataa gariin waqotatee waan facaafate gabayaa dhiyeessa gariin horii horsiisee horii gabayaa dhiyeessa gabayaa beellada kan irratti yoo horsiisee bulaan qoqqobbii ka godhu taate dhiibban inni dinagdee Itoophiyaa irratti qabu maali ka jedhu sana haasa'uu barbaada akka namaa galuuf. Tole yaa achuma dhufaa jira. Ila tokkoffaa amma Oromoon maal qaba beellada akkamii gabaaf dhiyeessaa beellada akkamii horsiisa. Tokko gaala horsiisaa. Loon gaafaa horsiisaa, re'ee horsiisaa, farda horsiisaa, hoolaa horsiisaa, gaangee qabaa jechuudha. Kanneen beellada kana Oromoo yoo gabaa dhiyeessu buufata loonii yoo fidu mootummaaf qaraxa itti kafala. Gaafa buufata loonii seensiftee achi yoo baaftu sirraa gurguramee ati irraa namni biraa bitatee namni achi yoggaa baasu itti qaraxa taaksi qaraxa jedhama. Loon yoo gurgurtee gabaa baatee namni kun Oromiyaa keessa guddate hundinuu kanan beekaa jechuudha. Gabaa yoo baatan yaa qaraxa mootummaa baasan. Qaraxni kun hoo hagamii kan jedhu namni baay'een kana hubannoon qabu beektaa. Qaraxni kun hagamsiif fakkaatee qarshii yoo qocoo fi hoolaa re'ee ta'ee qarshii 50 yookaan 60 haga 70 gidduu san ta'uu danda'a. Yoo ammoo horii beelladaa ta'e qarshii 70 haga 100 akka magaalaatitti naannoo magaalaa saniititti akkaataa itti qaraxan poolisii magaalaa. Akka mala san caalaa qaraxiin akka mala san caalaa. Yaa sanii oluu ta'uu danda'a. Exactly. Maal jennaani gabaa ammaan tanaatiin hoolaa re'een 10,000 haga 15,000 oolutti reeshoon qaraxa yoo akkam xiqqaate persentii 10-15ti. Kasangaan ammoo 50,000 oolutti birraa agasiitiin hin tilmaamini. Qaraxa jechuun reeshoo wal irra fudhatan jedhu. An waggaa 10 erga biyya kana dhufee exactly gabaa tokkoon daataan sassaabne kanaaf siin jedhe tokko. Sanii oli amma fakkeenyaaf mootummaan